fuulamnatti mul'iste Kulteen jijjiiramtu yeroon daanaaf dhimmite Fuula rakkina danuusa wanta baay'ee siin darbee yoomna dagatte Fuulamnatti mul'iste Kulteen jijjiiramtu yeroon daanaaf dhimmite Fuula rakkina danuusa wanta baay'ee siin darbee yoomna dagatte Alisam kana fidarkike arki lafana Egesemna birande bine kuno mayuna fana Alisam kana fidarkike arki lafana Egesemna birande bine kuno mayuna fana Kanaf Jechama fanaba kanaf si jajamu kabo kanaf Jechama fanaba kanaf si farfamu kabo Indagade Dacharki gedu feme keso lama sezana Indagade Yero wanta uda bembara kwendo kana Indagade Gafa fali daba mi mukti gamatane Indagade Mafani ramfata lagargi gena fide Argamako timati Jesus Argamako timati Jesus Argamako Bokonako timati Jesus Bokonako timati Argamfiko Sinto tole sabam ni jirachu koti umtun jirusinala ijako ala rakaseni kosi la faradiseni garafano kelala ganko sinto tole sabam ni jirachu koti umtun jirusinala ijako ala rakaseni Kosi la faradiseni garafano kelala Atina nisimale Ayana ke natini risini kanor mama laugoda Sirabo dinde biuka Dadabu satuna kodi silale njajamada Atwa kumada yauma Atwa kumanafrasi Atwa kumada yauma Atwa kumada yauma Atwa kumanafrasi Atwa kumada yauma Atwa Ayani kena rajirat male Ayani kena rajirat male Afur kena rajirat male Afur kena rajirat male Wamit kena rajirat male Wamit kena rajirat male Wanunda kesa isana bonsa Yila fatuni gari fakati baruna madisa Wanunda kesa isana bonsa
naga'een beeku waan sangutu amurte fadeen si duukaa bu'ee galaanoo mune dasitu guutee sirratee sargaddees dabesi kun garraamti nafayyaan kee qabeenya gahaadha kaaniin darbiti biyyarmaa kuni naga'een beeku waan sangutu amurte fadeen si duukaa bu'ee galaanoo mune dasitu guutee sirratee sargaddees dabesi kun garraamti nafayyaan kee qabeenya gahaadha kaaniin darbiti waan hunda keessa isan namoomsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barnama dhiisa waan hunda keessa isan namoomsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barnama dhiisa Akkan si jibbutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naaf adda akkan si jibbutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naaf adda 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 siin argadhe waan guddaa. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jaalatamtoota saba Waaqayyoo akkam jirtu nagaa kooti Waaqayyoof haa galatu an obboleessa keessan faarfataa Amaanu'el Gaaddisaadha. Har'a godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Carii Jaarsootti argamna. Innis haadha keenya yeroo darbee maxxansa doonii miidiyaa irratti as viidiyoo as na dudduubatti argitan yaadattu. Innis haadha keenya Aadde Birrii isheef qorqoorroodha bitamee kan jiru yeroo ammaa kana mana luukii 30 irratti ijaaruuf waan jirruuf turtiin keessan nu waliin. Gargaara koo tabbaa rangade gargaara koo moggaa lafaati na fidde gargaara koo isa gaafani humna dhabu gargaara koo kan keeti jaalalli na dhibu. Waaqayyo nu gargaaree har'a haadha keenya kana bira qaqqabneedha kan nuti jirru yeroo darbee namoonni baay'een keessan akka irratti hirmaattan qorqoorroolee akkasiin bittanii fi akkasumas meeshaa ijaarsaaf barbaachisu bukkee akka dhaabbattan isiniif maxxansinee ture. Egaa amma tokko jennee jalqabneerraa innis haadha keenyaa fi qorqoorroo luukii 30dha kan nuti amma binnee as jirru. Haadha keenyaaf qorqoorroon bitameera akkasumallee mismaara qabatee wantoonni barbaachisu jaluma jalaan guutamaadha kan inni jiru. Egaa haadhi kunis baay'ee har'a akka kanaan raawwatoo hin ta'in gammadaniiru isaanis hin eebbisuu barbaadu keessumaa namoonni iddoo garaagaraa teessanii hirmaannaa tajaajila wal gargaarsa doonii irratti namoota kufan namoota dadhaban wajjin gargaaraa kan jirtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa kanuma jechuun haati kunis sin eebbisuu waan barbaadaniif kallachumaan gara isaaniitti sin dabarsina. Ijoollee koo Waaqayyo isin haa eebbisu akkana gargaartan immoo Waaqayyo isin haa gargaaru ayyaana isaa isiniif haa baay'isu Waaqayyo jireenya irratti jireenya fayyaa irratti fayyaa isiniif haa dabalu warri na gargaartan obboloottan koos ijoollottan koos. Daawwattoota keenya Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Egaa qorqoorroo kana magaalarraa feesisneeti kan amma yeroo ammaatti mana isaaniitti galchineedha kan nuti jirru. Nutiin jalqabnaa Waaqayyo immoo hin xumura Waaqayyo nu gargaara. Egaa kana booda kan wantoonni nu hafan yoo jiraate muka meeshaalee itti manaaf barbaachisoo ta'an wantoota kana waan nu hanqataniif ammallee hirmaannaan keessan itti hafuuf jenna. Qorqoorroo bitanneerra akkasumas mismaarota garaagaraa galchanneerra. Gara fuulduraatti meeshaalee manaaf barbaachisan ijaarsa mana kanaaf barbaachisanii muka nu barbaachisaa barrii akkasumas waan tokko cidii dabalatee waanuma manaaf hin ta'a jennu hamma humna keenyaan bukkee waan dhaabannuuf namoonni ammallee wareegdanii wareega kana ofirraa hin baafanne
daddafaatii wareega kana ofirraa baafadhaati harmee keenya adda birriishee gargaara mana isaaniitti galchaa jenna. Egaa Waaqayyo nu gargaareera kallattii garagara teessanii qorqoorroo kana bituudhaan akkasumas mismaara kana bituudhaan hirmaannaa guddaa kan taasistan Waaqayyo bara keessan jireenya keessanaa eebbisu eebbifamaa kabajamaa akkuma haadha hiyyeessaa kana gargaartan Waaqayyo dhala keessanaa gargaaruun siniin jechuu barbaada. Uffata garaagaraa bituudhaan akkasumas hiriyoota koo hojii kana na wajjin hojjechaa jiran humna isaaniidhaan maallaqa isaaniidhaan kan namoonni kana faana ta'aa jirani akkasumas obboleessa koo biyyarraa Damballaash Waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisuun siin jechuu barbaada. Egaa namoonni hundumti keessan namoonni hirmaannaa irratti hin goone hirmaannaa godhaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu namoonni meeshaalee garaagaraa nu bukkee dhaabbattanii akkasumas wantoota garaagaraa nu bukkee dhaabbattan Waaqayyo bara keessan eebbisu namoonni immoo haadha kanaaf hirmaannaa gochuuf waadaa galtanii waadaa keessan ofirraa hin baafanne waadaa keessan ofirraa baafadhaan jedha. Kabajamaa nu wajjiniin warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafna Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Dhaamsa yoo qabaattan daawwattoota keenyatti himaa eebbisaa sadhuma. Ijoollee koo Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee na gammachiiftanii jireenyi keessa na gammadu bultiin keessa na gammadu obbolootan koos ijoollottan koos Waaqayyo ayyaana keessan isiniif haa baay'isu jireenya keessan isiniif haa baay'isu jireenya irratti jireenya fayyaa irratti fayyaa isiniif haa dabalu ijoollee koo Waaqayyo. Waaqayyo jira kana booda abdii keessan hin kutiina Waaqayyo inni xumursiisa jalqabneerra. Ammuma nu danda'ame nuyis humna keenyaan akkasumas maallaqee keenyaan sin bukkee dhaabannaa abdiin keessan akka hin cinneeshi. Eshi ijoollee kun haa jiraadhaa fayyaanaa ta'a bara baraan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu Waaqayyoon isiniin jedha hundumtuu obbolootan koos ijoollottan koos jiraadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Hayyee egaa daawwattoota keenya namoonni qaamaan haadha kana ilaaluu barbaadan illee namoonni itti dhiyoo jirtan keessumaa magaalaa Naqamtee magaalaa Siree Baakkoo naannoo magaalaa kana kan jirtanii haadha kana naannoo Carii bakka jedhamu Carii Jaarsootti argachuu dandeessu qaamaan deemtanii deeggaruu dandeessu akkasumas faginarra alaaf keessa kan jirtanii haadha kana deeggara. Egaa dhugaa dubbachuu fi haati kun yeroo ammaa kana nama of bukkeedhaan qabanii ijoolleen isaanii sababa rakkinaadhaan kan isaan badanii jiranii. Nam tokkollee isaan bukkeen jiru qeemaa asitti argitan kana keessa qofaa isaanii guyyaa guutuu kan oolanii. Kanaaf ammuma nu danda'ame haa deeggarru haa tumsinu Waaqayyo naa kadhannuufin dhaamsa kooti. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu jireenya keessan haa eebbisu eebbifama. Jaalalan siif qabu ibsuu fi jechatu nan dhokatu dhugaa jiru dubbachuu fi keessa kootu hin boqotu. Keeyyoomuu nan dubbadha naannoo haalli jiru utuuta fi keenan laannee ana baraan kan jiru. Keeyyoomuu nan dubbadha naannoo haalli jiru utuuta fi keenan laannee ana baraan kan jiru. Utuuta fi keenan laannee baraan gadaafa. Utuuta fi keenan laannee anoon argadhu ifa. Utuuta fi keenan laannee afaan guuteen dubbadhu. Utuuta fi keenan laannee boqoo kooliin qabadhu.